boqonnaa tokkoo fi lama keessatti riikardii isinii godhe jedheeti. Boqonnaa tokkoo fi lama keessatti maal laallaa seensaa fi bu'uuraalee weebsaayitii jechuudha. Boqonnaaleen jalqabaa bu'uuraalee maarkeetingii dijitaalaatii fi ijaarsa weebsaayitii kan ittiin baratan yommuu ta'u, maarkeetingii aadaatii fi dijitaalaa adda baasuun chaanaalota dijitaalaa beekuudhaa fi jechoota yookaan immoo terminoloojii ijoo hubachuun jalqabna jechuudha. Boqonnaa kanneen keessatti. Erga sana boodaati immoo weebsaayitii WordPress ogummaa guutuu qabu ijaaruun shaakala keenya isa jalqabaati kan ta'u jechuudha. Boqonnaa tokko keessa seensa maarkeetingii dijitaalaa keessatti maarkeetingiin aadaadhaatii fi dijitaalaadhaa. Maali garaagarummaan isaanii tiraadishinaal maarkeetingii inda dijitaal maarkeetingii jidduu jiru? Maali garaagarummaan isaanii waan jedhu ni hubattan jechuudha. Chaanaalota maarkeetingii dijitaalaa maal akka inni ta'e akkamitti ijaarra waan jedhu illee ilaalla. Imala maamilaa yookaan kastamar joornii imala maamila keenyaa immoo akkamitti hordofna, akkamitti to'annaa, akkamitti eeguu dandeenya, akkamitti kunuunsuu dandeenya waan jedhu ni ilaalla. Paaneelii maarkeetingii dijitaalaa ni ilaalla jechuudha. Carraawwan hojiitii fi haalata isaadhaa bara 2026 keessatti qabatamaa wantoota jiran waliin ilaalla jechuudha. Boqonnaa lama keessatti immoo bu'uura weebsaayitii fi WordPressiiti kan nuti ilaallu jechuudha. Maqaa doomeeniitii fi weeb hoostingiidha. Akkamitti filannaa maqaa doomeeniidhaa tokko filachuu, maqaa akkamii irra dhaabbannee filachuu qabna, kiraayiteriyaa nuti ilaalluu qabnu maali? Amma fakkeenyaaf yoo caalaa ta'e caalaa.com yoo ta'u ta'e caalaa.com kana maal irra dhaabbannee filachuu qabna jechuudha. Nichee akkasiisan akkamitti filachuu qabna, hoostingiin immoo akkamii waan jedhu kan waliin ilaalla jechuudha. Doomeenii jechuun maal jechuudha? Doomeenii jechuun the unique address of your online presence yommuu ta'u, unique address of online presence jechuun maal jechuudha? Maqaa addaa ati online irratti ittiin googilii jalatti ittiin beekamtu jechuudha. Addunyaa irratti caalaa.comiin takka bitamee bittee caalaa.comiin banameera taanaan caalaa.com sana eenyullee nu deebi'ee addunyaa irratti bituu hin danda'u jechuudha. Sagaleen kiyya ni jiraa? Na dhagaa jirtu? Ni mul'ata iskiriinii noo? Dhagaa jira. Tole kana maqaa addaa keessan jechuudha. Domain name jechuun web hosting kan jennuun immoo hostingii jechuun immoo maal jechuudha? Iddoo addaa qubachiiftuu weebsaayitii keetiiti yookaan immoo daataawwan weebsaayitii keetii san hundinuu kan inni irra taa'u kan maali? Hosting jechuudha. Web hosting mutu godha. Web hosting jechuun sana jechuudha. Web hosting jechuun qubachiiftuu weebsaayitii keetiiti. Doomeenii kan jennuun immoo maqaa addaa weebsaayitii keetiiti jechuudha. WordPressii fi'uudhaa fi tiimii filachuu WordPressii akkamitti fiinaa installii gochuurraa qabne jechuudha. Erga doomeenii keenya binnee web hosting erga qabaanneen booda akkamitti weebsaayitii web hostingii erga filanneen booda akkamitti WordPressii fiinaa waan jedhuudhaa fi tiimii gaariidhaa fi salphaa isaa immoo akkamitti filachuu dandeenya waan jiru sirriitti kan hubannu ta'a jechuudha. Kanaan dura weebsaayitii ijaaruudhaaf koodingii sirriitti beekuun barbaachisaadha ture. Koodingii beekuun iddoolee tokko tokkotti amma si haa barbaachisan malee koodingii beekuun hagasuma barbaachisaa miti jechuudha. Weebsaayitii White House Ameerikaa keessatti hojjetamerraa yoo kan ilaaltan illee ta'u taate yoo kan ilaaltan taate maali WordPressiidhaan ijaarameeti kan arginu jechuudha. WordPressiin kun dur namoonni weebsaayitii ijaaruudhaaf dandeettii CS Python irraa jalqabee programmingii yookaan immoo koodingii CSS'n JavaScript'dhaan HTML'dhaan beekuun dirqama ture jechuudha. Garuutu hiriyoonni lamaan tokko yeroo wayitti ta'anii maal godhan jechuudha. WordPress yoo tiimii qophaa'aa goone namoonni hundinuu itti fayyadamuu kan danda'an kan jedhuudhaan WordPressiin kuni gara addunyaa dijitaalaatti as dhufee ammaan tana waan hundayyuu salphaa godhee jira jechuudha. WordPress sana ammoo akkamitti fiinee fi akkamitti tiimii isaa filanna waan jedhu sana AI'dhaan akkamitti deeggarra waan jirullee waliin baranna jechuudha. Pilaaginoota barbaachisoo weebsaayit pilaaginsii jechuudha. Pilaaginii garaagaraa ittiin fankishinii garaagaraa ittiin gochuu dandeenyu achi keessatti akkamitti ta'a waan jirullee waliin ilaalla jechuudha.
Pilaaginoota barbaachisoo jechuudha. Fuulota qubannaa yookaan immoo laandingi peejii isaaniillee akkaataa sirreessinuu fi akkam ta'uu qaba waan jedhullee waliin ilaalle jechuudha. Nageenyaa fi saffisa websaayitii keenyaa nageenya websaayitii keenyaa akkamitti eegna saffisa websaayitii keenyaa hoo akkamitti dabaluu dandeenya jechuudha. As speed of light akkamitti gochuu dandeenya waan jedhus waliin ilaalle jechuudha boqonnaa lama keessatti jechuudha. Shaakalli keenya immoo as keessatti immoo maali websaayitii WordPress ogummaa guutuu qabu ijaaruudha jechuudha. Fuula websaayitii keessi isa jalqabaa maxxansuu danda'uudha qabdan jechuudha yeroo kana barannatti jechuudha. Yoo shaakalaan hin deeggarre immoo isinillee itti qophaa'uu qabdanii faayinaanshiaalillee waan isin barbaachisu anillee immoo isin duubaan jira yaadaa fi ogummaadhaan isin gargaaruudhaati jechuudha. Kana yoo haala sanii adeemtan taate baay'ee bu'a qabeessa taatu jechuudha isinilleen. Kanatti aanee immoo boqonnaa sadii keessatti immoo maali kan nuti ilaallu maali kana boqonnaa sadii haga shanitti immoo SEO fi SEO qabiyyee yookaan kontentiidhaa fi miidiyaa hawaasaa kan ilaallu ta'a jechuudha. Boqonnaan kun bakka sadiitti jechuudha. Dandeettii ijoo maarkeetingii dijitaalaa keessatti guddisuudhaaf si gargaara jechuudha. Isaan kunniin SEOdhaan qabiyyeen kee Googilii irratti sadarkaa akka qabaatu gochuu akkamitti akka dandeessan kan isin wal barsiifnu jechuudha. Qabiyyee qulqullina olaanaa qabu uumuu ammoo akkamitti dandeenya miidiyaa hawaasaa irratti dhiyaachuu akkamitti dhiyaachuu qabna waan jedhuuf kun hundi walitti qabamee kan baratan yommuu ta'u kunillee immoo bu'aa gaarii isiniif fida jechuudha. Kanatti aansuudhaan boqonnaa sadii keessatti maali kan nuti barannu SEO jechuun search engine optimization. Search engine optimization kana qopheessuudhaaf immoo maal irratti akkamitti immoo qorannaa goonaa qorannoo jechoota iyyuudha yookaan immoo kiiwordii akkamitti taasifna waan jedhu ni baranna jechuudha. Fedhii barbaachaa yookaan immoo namni maaliif fedha ammaan tana yeroo ammaan tana maaltiitu Google irratti baay'ee sarchi ta'ama maaltiitu gabaa dijitaalaa irratti barbaadama waan jedhu sanillee sarchiin sanillee ni hubanna jechuudha. Akkamitti hubanna waan jedhullee ni ilaalla jechuudha. SEO fuula irraa fi teeknikaa ni ilaalla jechuudha. On page SEO and technical SEO isaadha kan waliin ilaallu jechuudha. Yoos SEO dabalatee hunda isaatiitu waliin ilaalaa deemna jechuudha. SEO naannoodhaa local SEO hayyannunoo isa kanallee ni hubanna jechuudha. Naannoo keenyatti maaltu barbaadama SEO haala namoota naannoo keenya jiraniif afaan beekuun dhiyeessu namoonni afaan kiyya beekan immoo akkamitti fayyadamu waan jedhamullee as keessatti waliin ilaalla jechuudha. Kan biraa immoo geessituu ijaaruu liinkiingi buildingi hayyannoon liinkii keessootii fi liinkii alaallee akkamitti akka achirratti hiinee fayyadamuu dandeenya waan jedhullee waliin ilaalla jechuudha. Meeshaalee SEOdhaa SEO toorsii faanoo maal of keessaa qabu meeshaa akkamiitu isaa irratti barbaachisa waan jedhullee waliin ilaalla jechuudha nuti. Kanatti aansee immoo boqonnaa afur keessatti immoo maarkeetingiidhaa fi qabiyyeedha kan nuti ilaallu jechuudha. Tarsiimoo qabiyyee fi biloogingiidha ilaalla jechuudha. Tarsiimoo akkamii qabachuu qabaa kontentiin tokko biloogingiinoo wanni barreeffamni nuti Googilii jalatti maxxansinu weebsaayitii keenya irrattis ta'e biloogii irratti haala kamiitiin dhiyeessuu qabna waan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Koopiraayitingiidhaa fi seenaa himuu akkamitti koopiraayitingii immoo akkamitti ittisuu dandeenya. Sooshaal miidiyaa keenya kamirraayyuu koopiraayitii kan qabaanne akkamitti goona seenaa akkamitti himuu qabna jechuudha. Storytellingii isaadha. Isa sirriitti ilaalaa kaalaandarii qabiyyeedhaa immoo akkamitti qopheeffanna waan jedhullee ni ilaalla jechuudha. Qabiyyee AI'dhaan uumuu qabiyyee AI'dhaan kan akkamitti sirriittiin piroompoost sirriittiin akkamitti fayyadamnee qabiyyee uumuu akkaataa itti qabnullee waliin kan ilaallu ta'a jechuudha. Maarkeetingii viidiyoodhaa viidiyoo maarkeetingillee immoo akkamitti qopheessuu dandeenya AI'dhaan deeggaramnee waan jedhu waliin kan ilaallu ta'a jechuudha. Boqonnaa 5 keessatti miidiyaa hawaasaati. Miidiyaan hawaasaa immoo maal of jalaa qabaa marsariitiin sooshaal miidiyaa kan nuti jennu kana jechuudha. Miidiyaan hawaasummaadha. Kanneen akka feesbuukii, instaagiraamii, tiiktookii, liinkeediinii, yuutuubii, telegiraamiidhaa fi X irratti yookaan tiwiitarii irratti hubannoo biraandii keenya ijaaruudha jechuudha. Guddina isaa hoo akkamitti immoo guddisuu dandeenya. Orgaanik giroozii akkamitti akka argachuu dandeenyudha.
algoritmoota miidiyaa hawaasaa hubachuu akkamitti hubanna waan jedhu sana ni hubanna jechuudha. Algoritmoota isaan ittiin hojjetanillee ni ilaalla jechuudha. Boqonnaa 3-5 jalatti wantoota kanneen kan hubannu ta'a jechuudha. Erga kana jenneen booda immoo boqonnaa 6-7 keessatti immoo maal baranna? Maarkeetingii, iimeeyil maarkeetingiidhaa fi beeksisa kaffaltiiti kan nuti barannu jechuudha. Kana keessatti boqonnaaleen lamaan kun dandeettii maamiloota harkisuudhaatii fi beeksisa kaffaltii gaggeessuu irratti kan xiyyeeffatu yommuu ta'u, maarkeetingii iimeeyil yookaan immoo iimeeyil maarkeetingiidhaan wal quunnamtii itti fufiinsa qabu ijaaruun akkasumas immoo beeksisa kaffaltii akka Google Ads'dhaa fi Meta Ads'dhaan daawwattoota galma ga'an akka itti harkifnu kan barannu ta'a jechuudha. Boqonnaa 6 keessatti akkuma gubbaarratti jennee iimeeyil maarkeetingiidhaa tarree iimeeyilii ijaaruudhaa iimeeyil liistii akkamitti ijaarra waan jedhu harkisoota maamilaa yookaan immoo liid maagneetisii immoo akkamitti goona waan jedhu waliin baranna jechuudha. Dhaloota oduu yookaan immoo niwusleetarsii fa'aa akkamitti iimeeyil maarkeetingii irratti akkaataatti hojjechuu dandeenyu. Iimeeyil maarkeeting gaafa jennu waan nuti barreessine tokko iimeeyilii akka namaa godhuuf akka nama bira ga'u jechuudha. Gara iimeeyiliidhaatiin isa baranna jechuudha. Iimeeyilii ofiin hojjechiisuu yookaan immoo iimeeyilii hojjetu jechuudha. Iimeeyilii hojjetu immoo awutoomeeshinii jechuudha. Awutoomeeshinii isaadhaa akkamitti hojjenna waan jedhullee waliin ilaalle jechuudha. Iimeeyilii baga nagaan gara keenya dhuftan jedhu fa'aa akkamitti namootaaf amma gara miidiyaa keenyaatti yookaan immoo onlaayin pireezansii keenyaatti gaafa isaan dhufan baga nagaan dhuftan kan jedhu iimeeyilii isa itti geessu akkamitti akka itti fooyyessineessisan akkamitti akka goonullee waliin ilaalle jechuudha. Duula iimeeyilii fooyyessuudha yookaan immoo iimeeyilii keenya san immoo ergaawwan dabalataallee fuudhee akka inni dhaqu gochuu akkamitti akka fooyyessuun kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Boqonnaa 7 irratti beeksisa kaffaltiiti. Beeksisa kaffaltii gaafa jennu beeksisa feesbuukiidhaatii fi inistaagiraamaati jechuudha. Beeksisa Google Ads irratti amma fakkeenyaaf Google irratti dhaabbanni tokko maal godhaa? Bifa Ads'tiin weebsaayitii namoota irratti akka YouTube irratti naa beeksisi jechuudhaan Google'idhaa hafalee Google'n parsantaa 2 oolchuudhaan parsantaa 98 immoo abbootii qabiyyee onlaayin pireezensiidhaa qaban akka weebsaayitii fa'aa qabanii fi YouTube qaban irratti kan monetaayiz ta'e irratti hiruudhaan maal godha jechuudha. Isaan san cost per clickidhaa fi page RPM'dhaan galii isaanii qooduudhaan akka isaan galii isaanii onlaayin irraa argatanillee isaan godhee ofiifillee fayyadamaa ta'a jechuudha. Nuti immoo yoo dhaabbata oomisha qabnu tokko akkasii Google irratti hafallee beeksifachuu barbaanne yoo ta'u ta'e akkamitti waan san godhuu dandeenya waan jiru waliin ilaalle jechuudha. Beeksisa YouTube'tii fi TikTok illee immoo akkamitti hojjechuu dandeenya waan jiru ilaalle jechuudha. Beeksisa YouTube'tii fi TikTok irratti illee jechuudha. Karoora baajetaa as internationally gabaa dijitaalaa kan nuti barannu jechuudha. Tokko isaanii kan biyya keenya keessatti hin hojjennillee yoo ta'u ta'e garaalee adda addaatiin namoota haala jiranillee wal quunnamuudhaan kan isin akka itti hojjettan ni jira jechuudha. Sunnis adeemsa keessa kan waliin ilaallu ta'a. Karoora baajetaati. Baajeta keenya immoo waan achirra Google irratti san irra neeneetuma dhiifneetuma guyyuma tokkotti akka hin dhumne akkamitti baajeta gochuu dandeenya? Karoora keenya sana akkamitti baajeta keenya sana akkamitti karoorsuu dandeenya? Karoorsinee raawwii gaarii akkamitti irraa argachuu dandeenya waan jedhu waliin ilaalle jechuudha. Daawwattoota irratti akkamitti xiyyeeffanna waan jedhu mallee daawwattoota keenya akkamitti daawwattoota maal fakkaataniitu gara keenya dhufuu qaba isaan irratti akkamitti xiyyeeffachuu qabna waan jedhu waliin ilaalle jechuudha. Jijjiirama hordofuudha. Conversion trackingii jijjiirama keenya immoo jijjiirama dhufaa jiru akkamitti hordofuu dandeenya akkamitti jala buunee hordofuudhaan akkamitti fooyyessuu dandeenya waan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Kanatti haasuudhaan shaakalli keenya immoo asirratti maali? Duula Google Ads fi Facebook Ads'dhaa uumuudhaa fi eegalchiisuudha. Kana yoo dandeettii isaa itti qabaanne yoo kafaltaa isaa yoo itti qabaannu haa ta'u ta'e isa ni eegalchiifnee ni ilaalle jechuudha. Unless otherwise immoo sadarkaa biyya keenyaatti waan rakkisaa ta'e immoo isa akkaataa qabatamaatii fi haala inni sun ittiin ta'u barannee bira kunna jechuudha. Yeroon teekinooloojiin biyya keenyaallee fooyya'aa deemaa jira waan ta'eef yeroon gaafa itti dhufutti namoota dura itti fayyadamuudhaaf waan nu rakkisu hin ta'u jechuudha. Haala sanaanii kan nuti ilaalaa deemnu jechuudha. Boqonnaa 11 haga 12 keessatti immoo maal ilaalla? Affileetiidhaa fi firilaansiingidha jechuudha. Boqonnaaleen kun dandeettii gala garii argachuudhaatti kan inni jijjiiru
jechuudha. Maarketingii affiliyeetii yookaan immoo affiliyeet maarketingiidhaan sagantaalee adda addaa irraa galii argachuu fi firiilaansingiidhaan ogummaa kee addunyaa guutuutti gurguruu akkasatti gurguruu dandeessu kan waliin barannu ta'a jechuudha. Boqonnaa 11 keessatti kan jalqabaa irratti reef okay boqonnaa bakka irra utaallee kan irra utaallee boqonnaa 8 boqonnaa 8 Google AdSense'dhaa fi maallaqa argachuudha gaa. Google AdSense irraa akkamitti akka maallaqa argannu kan nuti ilaallu jechuudha. Boqonnaa kana keessatti tokko boqonnaan kun kan irra hedduullee isin hawwatu jechuudha. Google AdSense'dhaan weebsaayitii kee irraa akkamitti galii itti fufiinsa qabu argachuu akka dandeessu jechuudha. Google AdSense akkaawuntii keetillee hanga bantee akkamitti wixineessitee akkamitti appilaayi gooteellee akkamitti akka galii irraa argachuutti jalqabdu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Qabiyyee qulqulluu uumuu beeksisa sirnaan kaa'uufidhaa fi imaammata Googiliidhaa. Googiliin dhiyeessa guutummaa isaadhaa hordofuudhaan galii keenya guddisuu akkamitti akka itti dandeenyu kan waliin barannu ta'a jechuudha. Mirkaneessaa argachuudhaaf yookaan immoo Google AdSense approvaalii Google irraa argachuudhaaf ulaagaaleen AdSense ittiin argatan akkamitti akka ulaagaalee akkamii akka guutuu qabnullee ni barattu jechuudha. Akkaawuntii Google AdSense'dhaa uumuudhaa fi weebsaayitii WordPress waliin wal qabsiisuu ni baranna jechuudha. Kan biraa as jalatti inni biraa immoo beeksisa sirreessuudhaa beeksisa ofiin yookaan auto aarsiidhaa fi yookaan immoo beeksisa namaa maanuwaal aarsii addaan baaftanii bartu jechuudha. Auto aarsii jechuun kan Googiliin ifumaaf weebsaayitii keessanirraa bakka kanatti yoo taa'e baay'ee nama harkisa baay'ee gaariidha jedhee kunilleen Googiliin waan inni yeroo keessa fooyyessee fide waan ta'eef akkamitti auto aarsii keenya Googiliin iddoo tokkorra iddoo barbaachisu weebsaayitii keenyarra akka inni ofiin kaa'u akkamitti godhuu dandeenya waan jiruullee waliin ilaalle jechuudha. CPC jechuun maali? CPM maali? CTR maali? RPM ni barra jechuudha. RPM maal akka inni ta'e jechuudha. CTR maal akka inni ta'e CPM cost per million CPC cost per click maal akka inni ta'e hunda isaatiiyyuu tokko waliin ilaalle jechuudha. Kufiinsa irraa akkamitti akka fagaachuu dandeenyu jechuudha. Kufiinsa sababoota kufiinsa AdSense yeroo baay'ee uumamu beekuudhaan sanirraa akka isin irraa fagaattan illee isin barsiifna jechuudha. Kilikoota sobaatii fi imaammata cabsuu irraa akkamitti akka fagaachuu qabnu imaammatoonni isaa sun immoo maali? Kilikiin sobaa fayyadamu immoo kilikii akkamitti waan jirullee waliin ilaalle jechuudha. Galii keenya akkamitti guddifna fayyadamu immoo san booda mallee gabaasaaf raawwii AdSense keenya akkamitti akka xiinxaluu qabnu muuxannoo fayyadamaa osoo hin miidhin beeksisa keenya akkamitti akka fooyyessuu qabnu waliin ilaalle jechuudha. Boqonnaa 9 jalatti immoo AI'dhaa fi Google Analytics'dha jechuudha. Teekinooloojiin ammayyaa maarketingii dijitaalaa yeroo ammaa tanaa kana jijjiiraa jirti. Waanuma harkaa jirru jechuudha. AI'dhaan dhuftee magaalaan dijitaalaa baay'ee jijjiiramaa jirti. Warroonni immoo kana wajjin tarkaanfachuu hin dandeenye baay'ee jeeqamaa jiru keessaa illee tokkomaa jiru jechuudha. Nuti immoo akkamitti dinagdee keessatti hafuu dandeenya? Akkamitti immoo keessaa milkaa'uu dandeenya? Yeroo kanatti jechuudha. Boqonnaaleen kun meeshaalee artificial intelligence ta'an yookaan immoo AI'dhaa fi Google Analytics fayyadamuudhaan oomishtummaadhaa fi raawwii duula keenyaa akkamitti akka fooyyessuu dandeenyu barannu ta'a jechuudha. Boqonnaa 9 jalatti wanti guutummaa isaatitti meeshaalee AI'dhaa yookaan AI tools ChatGPT'dhaa fi Google Gemini dabalatee Canva AI'dhaa fi fakkii AI'dhaan uumuu dabalatee AI'dhaan viidiyoo uumuu meeshaalee AI'dhaa SEO'dhaaf barbaadan jechuudha. AI SEO tools kennuun isaan kanallee ni baranna jechuudha. AI'dhaan iimeelii barreessuu akkamitti akka dandeenyu qabiyyee AI'dhaan fooyyessuu akkamitti akka dandeenyu kanneen hundayyuu barannu ta'a jechuudha. Boqonnaa 10 jalatti immoo Google Analytics for GeForce kan jedhamu qixa sirriitti xiinxala isaa akka ta'an itti hojjetu guutummaa isaa akka waliin ilaallu yommuu ta'u Google Search Console'n immoo akkamitti hojjeta waan jedhullee ni ilaalla jechuudha. Google Tag Manager fi taateewwan yookaan immoo event tracking saayitii keenyarra yookaan online presence keenya akkamitti hordofna waan jedhu. Keyboard KPI'dhaa fi ragaa jiru qabatamaan xiinxalullee waliin barraa jechuudha. As jalatti
erga kana beekne booda shaakallee keenya immoo asirratti maali GA4 akkamitti fiinaa tiraafikii weebsaayitii keenya akkamitti xiinxalla gabaasa GA immoo akkamitti qopheessina waan jiru san keessa sirriitti ilaallee jechuudha. Gabaasa GA kana qopheessina immoo eenyu galchina matuma keenyaaf nama galchinu hin qabnu garuu immoo maali gabaasa irra dhaabbanneetitti waan san xiinxallee erga xiinxallee baafneen booda maali nuti online presence keenya sana fooyyessuudhaaf waan baay'ee murteessaa ta'e jechuudha. Galii keenya illee guddisuudhaaf waan baay'ee murteessaa ta'e jechuudha. Boqonnaa 11 fi 12 jalatti immoo kan nuti barannu maali? Affiliyeetiidhaa fi firilaansiingiidha. Boqonnaan kun iddoo itti dandeettii keessan gara ajaa'ibaatitti AdSense irraa jalqabeeti kan isin iddoo galii gurguddaatti argitan fi amanamaan immoo AdSense sana jechuudha. Sanirra dabalatee kan nuti ilaallu dandeettii galii argachuu keenyatti akkamitti dandeettii keenya hara galii argachuutti akkamitti jijjiirra waan jedhu maarketingi affiliyeetiidhaan sagantaalee adda addaa irraa galii argachuudhaa fi firilaansiingiidhaan immoo maali firilaansiingii irratti immoo ogummaa keenya akkamitti addunyaa guutuutti gurgurachuu dandeenya waan jedhu walii ilaallee jechuudha. Maarketingi affiliyeetii yookaan affiliyeet maarketingii kana boqonnaa 11 jalatti guutummaa isaatti kan barannu yommuu ta'u niitoorkii Amazon Associatedha impaaktii isaanii digistoorii isaanii digistoor 24 kan jedhamu akkamitti bannaa fi kilik baankii isaanii akkamitti akka beekuu qabnullee waliin ilaallee jechuudha. Maarketingii CPA fi CO affiliyeetiidhaan akkaataa geessituu isaaniidha yookaan immoo liinkii akkaataatti yuunikii liinkii keenya akka itti jenereet gochuu qabnullee ni ilaallee jechuudha. Weebsaayitii affiliyeetii mataa keenyaa uumuudhaa fi oomishoota beeksisuullee ni shaakalla jechuudha. Boqonnaa 12 jalatti immoo firilaansiingiidhaa fi biraandii dhuunfaa keenyaati. Kanneen akka Fiverridhaa fi Upwork irratti akkaawwantiiwwan mataa keenyaa ijaaruudhaan ijaaruu baranne jechuudha. Linkedin keenya fooyyessuu portfoliyoo keenya ogummaa guutuu keenya ibsuu danda'u akkamitti akka ijaaruudhaa fi propoozaala barreessuu gatii tajaajila kan nullee murteessuu akkamitti akka qabnuudhaa fi maamiltoota yeroo dheeraa ijaaruudhaan dandeettii keenya akkamitti akka guddisuu akka qabnullee hunda isaatiitu kan waliin barannu ta'a jechuudha. Boqonnaa 13 kanarratti immoo piroojektii xumuraa qabatamaa tokko waan hojjennu waliin qabna jechuudha. Barattoonni koorsii kanaa piroojektii addunyaa dhugaa irratti hundaa'uudhaan xumuruu qabdu jechuudha. Wantoota armaan gadii hojiirra oolchuudhaan dandeettii keessanillee immoo ni agarsiiftu jechuudha. Weebsaayitii WordPress ogummaa guutuu qabu ni ijaartu jechuudha. Weebsaayitii irra jalaan ni ijaartu. Front baakii isaallee guutummatti jechuudha WordPressiidhaan. Tiimii pilaaginootaa fi fuulota qubannaa isaanii sirreessuu bartu jechuudha. Kastamaayizeeshinii isaaniillee guutuudhaan qabiyyee SEO fooyya'ee maxxansuullee bartanii ogummaa isaa ni qabaattu jechuudha. Asirratti barreeffamoota biloogii SEO mijataa akkamitti akka barreessuu dandeessan hubachuudhaan asirratti ni barreessitu jechuudha. Jechoota ijoo yookaan immoo kiiwordii fayyadamuudhaan Google irratti sadarkaa yookaan raankidii yookaan immoo weebsaayitii keenya online presence keenya sana akkamitti akka sadarkeessuu dandeenyu waliin waan barattanirraa qabatamaan hojjettanii agarsiiftu jechuudha. Google Analyticsdhaa fi AdSense sirreessuullee ni barattu. GA4 fi akkamitti tiraafikii keenya immoo akkamitti xiinxallaa fi muuxannoo gaarii AdSense irratti fayyadamuudhaaf yookaan immoo galii argachuudhaaf akkamitti akka hojjennullee ni bartu jechuudha. Duula beeksisaatii fi miidiyaa hawaasaa gaggeessuullee akkamitti kana jechuun immoo akka Google Ads'dhaatii fi Facebook Ads fa'aa akkamitti akka hojjechuu dandeenyu hojjettanillee ni ilaaltu jechuudha. Isa kana haga danda'ametti tarsiimoo miidiyaa hawaasaa qopheessuudhaaf duula iimeeyil maarkeetingidhaallee akkaataa itti godhuu dandeenyu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Ragaa analyticsii wajjinillee dhiyeessuu ni bartu jechuudha. Raawwii isaadhaa jechuudha. Ijoo koorsichaa kun immoo eenyutu barachuu qaba? Eenyu galmaa'uu qaba? Koorsii kanaaf jalqabdootaaf hedduu mijataadha jechuudha. Koorsiin kun jalqabdootaaf hedduu mijataadha.
barnoota qabatama isaa ilaalaa barattanii jechuudha. Maallaqa argachuudhaaf AdSense affiliateedhaaf fi freelancingii akkamitti akka irraa argattan qabatamaan bartanii baatu itti hojjechuu dandeessu jechuudha. Waraqaa ragaa qaba jechuudha. Xumura isaa irratti jechuudha. Kanaaf namoonni haaraa jalqabaniif illee koorsiin kun baay'ee friendliidha. Namoonni galmaa'uu barbaadan illee guyyoota lamaan kana keessatti qofa isaan galmaa'uu danda'an jechuudha. Mojuuwwan erga eegallee dabarreen booda galmaa'uu hin danda'an jechuudha. Koorsiilee kunneen immoo eenyuuf irra barbaachisaa yeroo ammaan tanaatitti yoo fayyadu taate jalqabdootaaf muuxannoo maarketingii dijitaalaa hin qabne jechuudha. Namoota for the beginners namoota ta'aniif waa'ee dijitaalaa homaan beekneef illee baay'ee gaariidha. Barattoota yuunivarsiitii hojii barbaadotaa fi namoota hojiilee garaagaraa hojjetan jechuudha. Interprenerotaaf illee baay'ee gaariidha jechuudha. Abbootii qabeenyaa daldala xiqqaa qaban biloogarootaa fi content creation yookaan immoo wantoota qabiyyeetiif baay'ee gaariidha. Freelanceroota gurgurtoota e-commerceetii fi hundeessitoota dhaabbilee haaraatiif illee baay'ee waan gaariidha jechuudha. Gareewwan quunnamtii akka NGO'tii fi namoota hojii toora intarneetii ijaaruuf fedhii qaban hundaaf koorsiin kun erga xumuranii boodatti baay'ee waan isaaniif gaarii ta'a jechuudha. Kanammoo akka waliin karaa gaarummaa qabuu fi hubannoo gaarii isin qabaachuu dandeessaniin kan waliin barannee kan waliin itti deemnee kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf namoonni illee galmaa'uu ni danda'an jechuudha guyyaa lamaan kana keessatti guyyaa lamaan dhufu kana keessatti jechuudha. Kanaaf yaadota jiru walirraa fuunee hanga ammaatti wanni jechaa jiru ifa ni dhaga'amami. Koorsiin kun akkamitti ilaaltanii koorsii qabiyyee gaarii of keessaa qabu moo akkamii haalli isaadha? Haalli nan ittiin dubbadhu isiniif gala. Haalli nan isinitti ibse. Maashaallah bareeda akka ajaa'ibatti. Okay. Wannan isin jedhu ifaa miti? Ifa akka ajaa'ibaatti ifa maashaallah. Tolee kanaaf kana booda kan deemnu ta'a jechuudha. Freelancing irratti